kabajamtoota fi jaalatamtoota Gadaa Channel waltajjii Somaaleedhaa yeroo ammaa kana ministeerota hedduu walitti qabatanii marii waan biyya isaanirraa osoo mari'atanii jiran waan gidduu sanitti dhalate namoota hedduu raajii ta'eera. Marree mirgi dhala namaa akkatti sarbatamu namoota fi jaalawwan isaa yeroo jaala kana biraa mirga isaa dhooggatan jaalli kun ol ka'ee mirga isaa kabachiisuuf jecha diddaa itti agarsiiseera. Waltajjii Somaaleedhaa kan ministeerota biyya alaa fi biyya keessaa walitti qabanii dhimmoota adda addaa irraa mari'ataa osoo jiranii haala adeemsa ilma namaa ragga'u waltajjii san irratti jaalli kun akkamiin mirga kiyya gadi qabdan akkamiin jaalawwan kiyyas mirga isaanii sarbitan jechuun fuuldura dhaabattee yeroo afaan guutee dubbatu namoota hedduu mataa raasiseera. Marree waltajjiiwwan kanarraa haala ammaa kana keessayyuu waltajjii kana yeroo gaggeessaa jiranitti kaameraawwan naannoo isaarra argamu irratti fuuldura dhaabachuun jala qalamaan muree mirga dhala namaa sarbuun yakkaa oliiti. Namni tokko yaada akka hin kennanne akka namaatti osoo hin lakkaa'in akka beelladaatti nu lakkaa'atti jirtan jechuun waltajjii san dhiitichaa fi reebichaan jalqabeera. Kana qofaa miti waltajjii san irratti namoonni haala adda addaatiin sossobanii jaala kana waltajjii san irraa baasuuf yogguu jedhan jalli kun yeroo sanitti waan isaan jedhan san takka dhageettii gurra isaanii qabuuf himaayyuu hin yaadamne. Marree waltajjiiwwan yaamame kanarrattis osoo hin milkaa'in balaa fi salphinni guddaan waan biyya keessatti ta'e kun haala addaatiin namoota hedduu mataa raasiseera. Karaa sooshaal miidiyaatiinis dubbii addaa ta'e akka kubbaadhaa asiif achi walharkaa darbachaa jiru. Kabajamtoota fi jaalatamtoota Gadaa Channel karaa adda addaatiin viidiyoowwan wal fakkaatu marree simbiraan geenya viidiyoo kana dhandhamaa hin dagatinaa jechuun subscribe godhaa maatii keenya ta'aa isiniin jenna. محمد فريسو محمد حسن فريسو محمد حسن فريسو محمد خالد فريسو محمد خالد فريسو محمد خالد فريسو احمد ياسين فريسو احمد ياسين فريسو عبد الرحمن يوسف لو